Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Waboon tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuu ibse. Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu beeksiseera. Haala kanaan Waraanni Bilisummaa Oromoo zooniin giddu galaa godina Shawaa lixaa Naadaa Bargaa Ganda Jinna Baa jedhamu keessatti gaafa adoolessa 13 bara 2025 tarkaanfii cimaa fudhachuu hime. Waboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota bilisiginnaa 14 battalatti ajjeesuun kanneen 17 ta'an ammoo madoo damdammii hin qabneen adabeeraa jedha. Kana malees qawwee kiimaa 5 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisuu isaa ibseera. Haaluma wal fakkaatuun Waraanni Bilisummaa Oromoo zooniin Arsadee godina Shawaa kibba lixaa Naayiluu Ganda Maanguuraa iddoo addaa Maaddoo jedhamuun beekamutti loltoota sirnichaa du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu isaa maddeen wabeeffachuun gabaafameera. Loltoonni bilisiginnaa tarkaanfiin irratti fudhatame kunneen gandichatti maqaa seera kabachiisuu jedhuun bobbaafamanii hawaasa dararaa akka turan maddeen odeeffannoo kun dabaluun ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun hayyuun argaa dhageettii Dr. Moggaa Firrisaa du'aan addunyaa kanarraa har'a boqotan. Dr. Moggaa Firrisaa kibba lixaa Oromiyaa godina Jimmaa Ona Goommaatti bara 1928 dhalatanii bara 2025tti umurii isaanii ganna 97tti du'aan addunyaa irraa godaanan. Barnoota isaanii jalqabaa mana barnootaa Madaanaa Lamiitti baratan. Barnoota isaanii olaanaas kolleejjii fayyaa Yuunivarsiitii Gondoritti qondaalummaa fayyaa heelsi ofiisarii barachuu isaanii miidiyaaleen gabaasu. Itti fufuunis Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota fayyaa hanga digirii doktorummaatti barachuun ogummaa fayyaan uummata isaanii tajaajilaa turaniiru. Ejersi guddaan Oromoo Dr. Moggaan qabsoo Oromoo keessatti nama qooda ifaa fi mul'ataa kennaa turanidha. Hundeessaa waldaa gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa fi itti aanaa pirezidaantii waldichaa ta'anii waggoota dheeraaf tajaajilaniiru. Bara jireenya isaanii sabboonummaa Oromoo itichuu qabsoo Oromoo kutannoo addaan utubuu fi dhaloota keenyaaf fakkeenya addaa ta'uun beekamu. Dr. Moggaan nama beekaa, qabsaa'aa, arjaa fi barsiisaa guddaa turan. Bara dukkanaa sana qabsoo Oromoo keessatti wareegama qaamaa qalbii baasaa akka turan seenaan isaanii ni hima. Dr. Moggaan maatii horatanii abbaa ijoollee 6ti. Maanguddoo kana du'aan dhabuutti hawaasni Oromoo miira gaddaa itti dhaga'ame karaa garaa ibsateera. Qondaalaa baa'oo ta'e Daawit Abdataa fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaan Dr. Moggaa Firrisaa ganama kana du'aan boqotaniiru, boolla isaanii daadhiin guutuu jedha. Akkasumas warra xurree qabsoo bilisummaa Oromoo tattaraaran keessaa adda dureedha. Dhugaatti cichanii dhugaan jiraatanii nama addunyaa kanarraa ulfina godaananidha jedha. Ekiraan keessan boqonnaa argattu jechuunis dhaamsa isaa dabarfateera. Dhaabasaa Waaqjiraa namni jedhamu gama isaatiin du'aan boqochuu nama kanaa ilaalchisuun Dr. Moggaa Firrisaa hayyuu, kutataa, ogeessaa fi gameessa Oromoo nagaan boqodhaa jedhee jira. Barreessaa fi qindeessaa walleewwan afaan Oromoo ta'e Lalisaa Indirees fuula miidiyaa hawaasaa Feesbuuka dhuunfaa isaan Woonnii fi hayyuun Oromoo guddichi Dr. Moggaa Firrisaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jedhe. Hundeessitoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa tokko ka ta'an umurii isaanii dargaggummaatii hanga dullumaatti saba isaaniif ka jiraatan ilmi gooticha Oromoo Firrisaa abbaa waggaa har'a du'aan boqotaniiru ka jedhus barreeffama lalisaa keessatti argama. Rabbi jannataan isaan haa qananiisu, maatii fi firoottan isaaniif akkasumas uummata Oromoo maraaf Waaqni jajjabina haa kennuu ka jedhe lalisaan gatiittiin Itoophiyaa baatu Oromiyaa waan ta'eef Oromiyaa yoo cabde Itoophiyaan ni bittinnoofti jechuun ergaa kanaan dura Dr. Moggaa Firrisaa dubbataa turan hawaasa yaadachiiseera. Siyaasa Oromoo keessatti miidiyaan hawaasa dammaqsuun ga'ee isaa baataa namni ture Yaayyaa Bashir gama isaan du'aan boqochuu gameessa kanaa ilaalchisee yaada kennateen Dr. Moggaa Firrisaas ta'ee abbootiin qaqqaaliin gaafa lubbuun jiran dagatamanii eega godaananiin booda yaadatamuun salphina dhalootaatiif ragaa tokko jedha. Jara akkasii osoo lubbuun jiranii beekumsaa fi muuxannoo irraa dhaallee ol kaa'achuu wallaallee amma dhaloota kana keessaa nama meeqatu goota kana beeka laata jechuun akka gaaffiittis barreesseera. Kelloo miidiyaan jabaa Oromoo kana du'aan dhabuutti gadda itti dhaga'ame ibsataa isaaniif jannata maatii, firootaa fi uummata Oromoof jajjabina hawwaa. Oduu keenyatti aanuun Shawaa lixaa naannootti haleellaa loltoota faannoon namoonni ajjeefaman 16 ga'uu isaanii gabaafame. Daangaa naannolee irratti sochii taasisan cimsanii ka jiran loltoonni faannoo haala mijaawaa barbaaddachuun uummata nagaa haleeluu jabeessaniiru. Kaayyoo hawaasa Oromoo ajjeesuu lafa irraa buqqaasuun horata uummata Oromoo humnaan dhuunfachuu qabatanii socho'aa akka jiran humnoonni kunneen
gara jabeenyaan namoota nagaa ajjeesuu jabeessaniiru. Akeeka lafa babal'ifannaa fi hawaasa Oromoo lafa irraa dhabamsiisuutiin wal ijaaranii uummata meeshaa maleeyyii daangaa irra jiraatu itti dhukaasuun qabeenya duraa mancaasuun itti fufeera. Mootummaan humna faannoo jedhamee hundeeffame kana jalqabaa ofii isaatii meeshaa waraanaa itti hidhee kan ijaare yoo ta'u, sochii garee kanaa to'achuu osoo danda'u irra deddeebiin callisa filateera. Haalli kun hammaachuun tibbana Shawaa Lixaa aanaa noonnootti uummata nagaa irratti halkan dukkana da'eeffachuun humnoonni faannoo haleellaa gaggeessuun dhaga'ameera. Baay'inni lakkoofsa namoota haleellaa kamisa darbe godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti hidhattootaan namoota nagaa irratti raawwatameen ajjeefamanii 16 ga'uu isaanii karaa garaagaraa himamaa jira. Haleellaan kun kamisa darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 3 bara 2017 galgala naannoo sa'a 1:00 eegalee aanaa noonnoo magaalaa Daargee iddoo addaa naannoo Guddinaa jedhamutti raawwatamuusaa jiraattonni himu. Jiraataa naannichaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan madda oduu kanaa BBC'f yaada kennaniin haleellaan kun hidhattoota finxaaleyyiitiin kan geggeeffame sa'aatii sanatti osuma mana jirruu dhukaasaa dhageenye jechuun himan. Dhukaasni itti fufiinsaan daqiiqaawwan 30 ta'uuf turuu kan himan jiraataan kun sa'aatii 2tti yommuu asii ol baanu namuma dhumedha kan arginee jiran. Haleellichaan battalatti namoonni 14 yoo ajjeefaman namoonni 5 ammoo yaalaaf gara hospitaala Walisootti ergamanii akka turanis himan. Namoota 5 hospitaala seenan keessaa ammoo namoonni 2 lubbuun akka darbees jiraataan naannichaa dubbataniiru. Jiraataan aanaa noonnoo Kabiraanaa ammoo daa'ima ji'a 8 irraa kaasee hanga nama waggaa 60 ol ta'utu dhume. Kaan osoo irbaata nyaatu, kaan osoo buna dhuguu dhume jechuun haleellaan hidhattoota kanneeniin raawwatame kan namoota adda hin baafanne ta'uu isaa himan. Jiraataan kun haleellichaan namni obbo Biraanuu Shamsaddiin jedhaman haadha warraa isaanii fi ijoollee isaanii 5 dabalatee waliigalatti namoonni 6 jala ajjeefamuu himaniiru. Hidhattoonni faannoo naannawaa daangaa aanaa noonnoo fi naannoo giddu galeessa Itoophiyaa akka jiraatan ta'uu jiraattonni himu. Gama biraatiin hidhattoonni kun haleellaa biraa raawwachuuf dhaadachaa jiraachuu kan himan jiraattonni yaaddoo nageenyaa qabaachuu dubbataniiru. Ammallee ni dhufna jedhanii waan fakkaraniif hawaasni yaaddoo qabaa jedhan. Yaaddoo fi sodaa haleellaan raawwatamuu mala jedhuunis jiraattonni qe'ee isaaniitii buqqa'uuf qophiitti akka jiranis himamee jira. Oduu keenya birootiin hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa seenuun haleellaa raawwataa jiraachuun ibsame. Jiraattonni godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa akka jedhanitti hidhattoonni naannoo Somaalee tibbana haleellaa haaraa bananii jiru jedhan. Oduu itti aanee of harkaa qabnuun humnoonni mootummaa Gujii Lixaa aanaa Abbayyaatti manneen uummataa hedduu abiddaan barbadeessuun dhaga'ame. Sochii waraana bilisummaa Oromoo to'annaa dhaadannoo jedhuun caasaan mootummaa Itoophiyaa akka tooftaa waraanaatti mana deeggartoota waboo jedhee yaadu abiddaan gubuu jabeesseera. Haalli kun Oromiyaa hunda keessaa akka dhaga'amaa ture yoo ta'u, ammallee haalichi itti fufiinsaan raawwataa jiraachuu gabaasni Kelloon irraa argate ni mirkaneessa. Akka kanaan adoolessa 6 bara 2025 irraa eegalee Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda dhoqqichaa keessatti mana qote bulaa hedduu abiddaan daareffamu himame. Namoota manneen jalaa gubate keessaa muraasni maqaan argame Galgaloo Shaarkee, Loloo Bottii, Duuloo Guyyee, Daannaa Eleemaa, Gazzuu Dammaa, Dastaa Dammaa, Dhaqqaboo Gabaaboo, Halaakee Shaashigoo, Barii Shaashigoo, Bariisoo Qabballee, Garroo Juunnaa, Jinguu Jiloo, Waaqoo Morkataa, Ayyaanoo Waaqoo, Taarikuu Waaqoo, Mijuu Junnaa, Gammadee Junnaa, Faayisaa Dharroo, Dharroo Saabaaraa, Bariisoo Galdaa, Galgalee Gammadee, Dastaa Gammadee, Ayyaanoo Dastaa, Dastaa Sabaaraa, Roobaa Buuchee, Bariisoo Elemaa, Goobanaa Elemaa, Elemaa Gibbidaa, Jiyoo Gammadee, Araarsoo Elemaa, Quxxiyyee Elemaa, Jiyoo Elemaa, Magarsaa Galatoo, Gannoo Galaa fi kanneen biroo hedduu yoo ta'an naannichatti haalli ba'aa gala uummataa danqama hamaaf saaxilamuu isaa himameera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture akka boriin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.